godinni lixa shaggara giddu galeessa Oromiyaa aanaa Adaa Bargaa dabalatee lola ulfaataa waboo fi mootummaa biyyaa amma jidduutti gaggeeffame waboon injifannoos argachuu hime. Magaalonni aanaa Adaa Bargaa fi Mogara baadiyyaa dabalatee waraana guddaa waboo fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiruun goolama hamaa keessa erga seente guyyoonnis darbanii jiru. Waboon lola guddaa Adaa Bargaa waliin komitti ammoo gaggeeffamaa tureen humna diinaati kan jedhuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa 140 ol meeshaa waliin booji'ee jiraachuu kan beeksise. Kanneen ammoo komatti siqanan barbadeessuudhaanis hojiin ala godhee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa beeksisee jira. Adaa Bargaatti lolli gaggeeffamaa ture meeshaalee gurguddoo kan argamsiise ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan beeksise. Qawwee akka PKM hedduu dishqaadhaa fi sniipara dabalatee AKM hedduu galii godhu waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kanaanis himee jira. Lolli guddaan ammallee jabaatee jiddu galeessatti itti fufee jiraachuu himuudhaan lafoota hedduurraa humnoota mootummaa buqqisuudhaan magaalaa Mukaxorii Adaa Bargaa magaalaa oliin komii fi daarraa hunduma keessaa waraana mootummaa barbadeessuudhaan baasee magaalota hedduu keessaa xaragee baasuus itti fufee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii jiddu galeessaa beeksisee jira. Haleellaan qilleensarraatis magaalota kanneen keessatti ammoo guyyoota dhiyoon asitti gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Haleellaa qilleensarraa siviilii gubbatti raawwachaa jiruuf mootummaan Abiyyi Ahmad itti gaafatama jalaa immiliqu kan jedhan Jaalmarroon humni isaanii jiddu galeessa dabalatee lixaa fi kibbaa akkasuma bakkoota hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessaa akka jiruu fi injifannoo gurguddas gonfachaa jiraachuu kan beeksisan. Uummanni Oromootis diinarraa of ittisuu qaba, humna isaa waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin ta'e jechuun waamicha kan dabarsan. Oromiyaa keessatti lolli meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa jiru kan durii caalaas hammaachuun akkuma itti fufetti jira. Lola kaabee Itoophiyaatti gaggeeffamaa tureen ammoo lolli jiddu galeessaa mootummaa fi waboo gidduutti gaggeeffamaa ture xiyyeeffannoo idil addunyaadhaa kan dhabe. Kan Raashiyaa fi ammoo Yukureen san caalayyuu xiyyeeffannoo akkan arganne godhus kan sanii asii ammoo dhiheenya kana lolli jiddu galeessaa baatti mudate ammallee xiyyeeffannoo guddaas akkan arganne godhaa jira jechuudhaan keessa beektoonni himaa jiru. Yeroonii fi lolli jiddu galeessaa baatti gaggeeffamaa jirutti mootummaan Abiyyi Ahmadis haleellaa qilleensarraa namoota nagaarratti jiddu galeessa keessatti jabeessee itti fufee jira kan jedhan xiinxaltoonni. Kunis ammoo addunyaan lola jiddu galeessa baatiif xiyyeeffannoo laattee waan jirtuuf jecha ammoo carraa kanatti fayyadamuudhaaf mootummaan Abiyyi Ahmad halkanii fi guyyaa haleellaa diroonii nama maleessaa fi akkasuma xiyyaarota lolaatiin Oromiyaa keessatti gaggeessuu itti fufe kan jedhan maddeen. Yeroo ammaatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboonis lafoota hedduu irratti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu isaanii barbadeessaa jiraachuun kan gabaafame. Addoota waraanaa hedduuttis waraanni bilisummaa Oromoo waboon gama isaatiin injifannoo gurguddoo gonfachuudhaan magaalota hedduu keessaa xaragee qulqulleessaa baasaa jiraachuu fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad guutumatti Oromiyaa keessaa barbadeessuudhaan baasuufis akka jiru waboon beeksisee jira. Yeroo dheeraadhaaf muummee ministeera itti aanaa Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilanii fi Sadaasaa bara 2020 irraa eegalee dabalataan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa biyyattii ta'uudhaan kan tajaajilan obbo Dammaqaa Mokkonnoon guyyaa har'aan tanaatii eegalee qixoota hojii lamaan irraa gaggeeffamuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Kana malees ammajjii gaafa 22 bara 2024 irraa eegalee walga'iisaa kan gaggeessaa jiru. Koreen giddu galeessaa paartii badhaadhinaa yookaan biltsiginnaa walga'ii har'aan tana gaggeesseen sagalee guutuudhaan isaan gaggeessuu isaatis beeksisee jira. Bakka isaanii ammoo miseensa koree hojii raawwachiisaa paartichaa kan ta'an obbo Tamasgen Xuruneedha pirezidaantii itti aanaa gochuudhaanis filatee jira. Obbo Dammaqaan hundeeffama dhaabichaa bara 2019 irraa eegalee hanga har'aatti pirezidaantii itti aanaa paartichaa ta'uudhaan tajaajilaa turanii jiru.
hojii federaalaa obbo Dammaqaa Mokonnon bara 2008 yeroo ministeerri muummee duraanii Mallas Zeenaawiin biyyattii gaggeessaa turetti ministeera barnootaa ta'uudhaan ammoo kan eegalan yoo ta'u, hanga bara 2013tti ammoo sababii baay'ina hojiitiin hanga gadhiisanitti ammoo ittis gaafatamummaa kanaan tajaajilaa turanii jiru. Ministeera barnootaa ta'uu isaanii duraas ammoo yeroo garagaraatti komishinara komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa naannoo Amaaraa, hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannichaa, akkasumas bara 2005 hanga 2008tti pirezidaantii itti aanaa fi hoogganaa biiroo ijaarsa humna namaa naannoo Amaaraa ta'uudhaan tajaajilanii jiru. Obbo Dammaqaa Mokonnon kan yeroo ammaan tanaa aangoo lama gallakkisan kun kana males yeroo bulchiinsaa ministeera muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany keessattis bara 2012 ministeera muummee itti aanaa Itoophiyaa ta'anii muudaman irraa ammoo kaasee hanga har'aa itti gaafatamummaa kanarraas kan turan Obbo Dammaqaa Mokonnon Dammaqaan paartii biyya bulchaa jiru kan badhaadhina ofiin jedhu erga hundeeffamee kaasee pirezidaantii itti aanaa paartichaa ta'uudhaan ammoo kan tajaajilan yoo ta'u, paarticha kana ammoo kan gadhiise ta'uudhaa fi dhabuu isaatis ifatti waan ibsa hin qabu haga ammaatti. Obbo Dammaqaa Mokonnon kanaan duraas dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Amaaraa fi itti aanaa dura taa'aa paartii EPRDF ta'uudhaan hanga muddee bara 2019 diigamutti ammoo tajaajilaa turanii jiru. Erga paartiin badhaadhinaa hundeeffamee as ammoo itti aanaa pirezidaantii dhaabichaa turanii jiru. Haa ta'u malee akka itti aanaa ministeera muummee gadhiisan kana ammoo eenyu akka qabatuuf taa'u ifatti beekamuu baatus xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadiif mala warreen jedhanis hedduudha. Biyya balaa keessa buute kana balaa keessaa baasuuf dandamachiisuudhaaf nama siyaasaa jabaa biyyattiin ammoo moggatti dhiibde kana achitti yoo geessan biyya kana baraaruu danda'a jechuudhaanis keessa beektoonni himaa jiru. Obbo Dammaqaa Mokonnon aangoo lama gurguddoo biyyattitti ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti aanuudhaan ammoo dhuunfachuudhaan tajaajilaa kan turan. Aangoolee isaanii gallakkisuudhaanis ammoo paartii Biltsiginnaatti dugdagalanii jiraachuunis kan mirkanaa'e oggaa ta'u, Biltsiginnaan isa qofa otoo hin taane ammoo kanneen birootis wal keessaa haadhaatii fi akkasuma ammoo kan hin taane hidda hama jechuudhaan ciraa jiraachuunis kan himame. Haga naannoo Oromiyaattis adeemuudhaafis akka jiru kan himame. Karoorri yeroo ammaan tana muummee Abiyyi Ahmad baasan hooggantoota duraanii maraa jijjiiruuf akka jiran haga Shimallisii kaasee ammoo gadiittis muummee Abiyyi Ahmad buqqisuudhaafis akka jiran dhagahamee jira. Biltsiginnaa keessatti kanaan dura ataakaaroon hamtuun kan turte yeroo ammaatti qondaaltonni olaanoo mootummichaa aangoo gadhiisuudhaanis ammoo gaggeeffamuu irratti argamu. Haga ajajoota waraanaattis torbee kana keessa ammoo kanneen aangoo gadhiisuuf jiran danuu akka ta'e ammoo kan saaxilame. Har'aaf ammoo itti aanaa ministeera muummeetii fi akkasuma ammoo ministeera dhimma alaa biyya Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan aangoo isaanii gallakkisanii jiraachuunis mirkanaa'eera. Manni murtii haqaa idil addunyaa ICJ Israa'el duguuggaan sanyii akka hin raawwatamne akka hambistu ajajjee dhukaasni akka dhaabbatu ajajuurraa garuu of qusatte. ICJ'n Israa'el gargaarsi namummaa Gaazaa akka seenu akka eeyyamtuu fi ragaalee gochoota duguuggaa sanyii akeekan akka eegdus ajajee jira. Israa'el himannaan kun guutumatti ammoo akka hafu barbaaddi ture, garuu otoo hin milkaa'in haftee jirti. Akkaataa ajaja kanaatiin ammoo Israa'el jijjiirama jiru mana murtii olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kanaaf ji'a tokko keessatti gabaasuus qabdi. Ajaja manni murtii kun baase hordofuudhaan deebii kan kennan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netihaanuun ammoo biyya keenya tikfachuus itti fufna jedhanii jiru. Ajaji ICJ dirqisiisaa ta'us karaa hojittiin hiikamu garuu hin qabu kan jedhan Netihaanuun Israa'el hamma injifannoo guutuu gonfattutti fi namoonni butaman gadhiifamanittis itti fufti jedhan. Qondaalli Hamaas ajaja ICJ'n baase kana simatanii jiru. Qondaalli olaanaan Hamaas Samii Abu Zuur ammoo ejensii oduu Rooyitersitti akkas jechuudhaan kan dubbate manni murtii yakka idil addunyaa wanti ajaja baase ammoo Israa'el moggatti kan baasuu fi yakka Gaazaa keessatti raawwattes kan saaxilu jedhanii jiru.
Phaaphaasonni teessoo Abunaa Phexros hundeessuudhaan to'ataman kaleessa waaree booda mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Abbootiin amantaa kunneen mana murtii aanaa Malkaa naannootti kan dhiyaatan yoo ta'u, jeequmsa kakaasuudhaan himataman. Qorataan poolisii ragaalee walitti qabachuudhaaf guyyaa qorannoo dabalataa 14 kan gaafate yoo ta'u, manni murtichaa immoo guyyoota 10 keessatti akka dhiyeeffatu ajaje. Abbootiin amantaa sadan kibxata waaree booda waajjira isaaniitii poolisiidhaan kan to'ataman yoo ta'u, guyyaa kaleessaa abukaattoo malee mana murtiitti akka dhiyaatan barsiisaa Akililuun BBC'ttis himanii jiru. Ammajjii gaafa 14 bara 2016 akka Itoophiyaatti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaatti teessoon qulqulluu Sinaadoosii Abunaa Phexros yookaan ammoo Magarsaa Badhaasaa hundaa'u Phaaphaasonni kibxata darbe ammoo miidiyaadhaaf ibsa kennanii ture. Mana amantaa Ortodoksii naannoo Oromiyaatti barreessaa waajjira qindeessaa biyyoota lallabaa ta'uudhaan ammoo kan himan barsiisaa Akililuu Alamuu dhimma kana ilaalchisuudhaan yaada isaanii BBC'f kan kennan. Hundeeffamuu teessoo Abunaa Phexrosiif ammoo sababa kan ta'e gaafii deebii dhabeedha yoo jedhan, gaafiin dhimma amantoota naannoo Oromiyaa yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa ture. Sinaadoosiin deebii kennee firuus hin dandeenye. Kanarraa ka'uudhaan abboota miseensota Sinodoosii kan ta'an ammoo 3 bara 2015 Phaaphaasota 26 muudan kan jedhan. Dhimmi kun dhibdee uumee jennaan giddu seentummaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin gareen lamaan walii galtee qabxii 10 qabu qabachuudhaan dhimmicha akka furamu walii galamee ture jedhan barsiisaa Akililuun. Haa ta'u malee qabxiiwwan ijoo mariisan irratti ammoo walii galame kana keessaa kan hojii irra oolee harka 5 hanga 10tis kan hin caalle akka ta'es himu. Sababa kanaaf jechaas ammoo abbootiin naannoo Oromiyaa waggaa tokkoof hundeeffama mana lubaama Oromiyaa ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa teessoo mataasaa akka hundeeffatu murteessuun teessoo Abunaa Phexros ammoo yookaan Magarsaa Badhaasaa jechuudhaanis hundeessuudhaan labsuu himu. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessaa duraan ammoo teessoo qoftis kan qabu teessoon sunis ammoo teessoo Abunaa Takla Hayimaanoot qofa ture. Ergasii ammoo manni amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay teessoo Abunaa Salaama jechuudhaan ammoo teessoo mataa ofii hundeeffachuunis ni yaadatama. Teessoon Abunaa Phexros ammoo Phaaphaasonni naannoo Oromiyaa tibbana hundeeffamuu isaa labsan kun ammoo mana amantichaatiif teessoo sadaffaa ta'uu isaatis jedhamee jira.